ittiin bohaara. Haga unagaan koo kan jaalalaa fi kabajaa kan yeroo hunda laphee koo keessa onlaayinii jirtu. Jaalallee koof erga jaalalli keenya keessatti akkaawuntii banate kaasee waa'ima kee yaada. Loga'oot godhee jaalala kee keessaa ba'uuf yaaliin ani taasisin hin jiru. Naaf hin milkooynes. Dhugaadha. Baay'ees jaaladha. Kana booda nama fooloo si gochuu dhufu hunda qabee caccabsuuf onnee koorra koonfirmu godheera. Namni jaalalaaf si gaafachuu yaadu jiru kamiyyuu karoora isaa dafee kaansil godhuu qaba. Kana ta'uu baannaan garaa sammuu isaa deaktiveet godhee dhagaa fi dinnichallee akka addaan hin baafannetti offline isa taasisa. Atumti bakka karoora kooratti attach gooti malee ka isaana hin dhibu. Bareedduu koo ati riikweestii koof bakka kennitee na wajjinis jiraachuuf murteessitee booda jaalalli kee kan durii caala na keessatti aarta'eera. Yaada garaa kootii si wajjinis si qofatu chaat godhaa oola. Bakka ati mul'atu hunda akka si wajjiin mul'adhuuf adaraa kee ofirratti taagna godhi. Anarraa kan darbe akka namni kan dhoksaa keenya hin agarre pirvaayis kee seenii onneliimii jedhi kaa'i. Jeneraal seetingii keessa qajeelumaaf gaarummaa ka'i. Hin jijjiirin. Paaswordii ittiin na jaalatte eenyumtuu hin himin. Sirriitti jabeeffadhu. Hinaaftonni haa godhanii tokkummaa keenya diiguu danda'an waan ta'eef arrabni nama aktiividha. Aduutti ariifata. Akka namni gidduu keenya hin seenne walitti dhufeenya keenya block akka hin taasisne cimsii of eeggadhu. Ankasi wajjin ture Saliim Umar ja'a. Galatoomaa.